Akkamnaa jirtu nuti keessaniyyuu baga nagaan dhuftanii maqaan kiyyaa hawwii qananii naan jedhanii har'a waggaa 50ffaa dhaaba keenya kabajuudhaaf walitti dhufne rabbiin haa galatu kanaan ga'uun keenya erga of barree waggaa 50 guunnee jechuudha. Ni waan guddaadha. Abaa'oo jechuun anaa fi eenyummaa kiyya. Abaa'oo keessattiin dhaladhee, abaa'oo keessattiin guddadhee, abaa'oo keessattiin duufedha. Kun immoo hojjennoo mataa kiyyaati. Wanta ofii kiyyaaf akka nama tokkotti dhugaadhaa jedhee kaayyoon ani qabadhee jirudha. Kaayyoodhaanaa fi waan itti amane tokko waan dhugaadhaa jedhee uummata kiyyaaf fayyada jedhee uummata kiyyaaf dhaabbatee jedhee waan itti amanu tokko adda ba'uun fedhu waan fedheedhaan jechuudha. Waa'ee siyaasaan badaan beeku. Waanuma dhaga'u waanuma arguurraa malee nama siyaasaa miti ani artistiidha. Garuu akka nama tokkotti immoo uummata kiyyaaf nan quuqama. Uummata kiyyaaf dhaabbachuun fedha. Yoo onnee isaa qabaadhee akka bookoo galee loluu yoon dadhabee karaan dandeen bira dhaabbadhee waan uummata kiyyaaf hin fayyadaa jedhuuniin gargaaruu fedha. Gargaarsi xiqqaan qabu gargaarsi maallaqa duwwaa miti. Gargaarsa jechuun gargaarsa hamilee, gargaarsa tokkummaa labsuu, gargaarsa jaalala labsuu, gargaarsa aynata baay'ee qaba gargaarsi. Nuni hunduma keenya amantii adda addaa qabna. Dhaaba adda addaa deeggarraa waan baay'ee jira. Sun akka nama tokkotti ani namni barbaadee waan barbaadee deeggaruu fi waan barbaadee bira dhaabbachuudhaaf mirga qaba. So waan ani itti amanetti kan koo anaaf sirrii gatii ta'ee fi siifis sirrii haa ta'u jechuu hin danda'u nama biraanii. Garuu waan hin beeku dhugaa jiru lafa kaa'ee labsuurraa ududduban jedhu dhugaa jiru uummata kiyyaaf hin fayyada waan ani jedhurraa dubbachuurraa ududduba hin jedhu. Uummata kiyya miidhaa jira waan jedhu dubbachuurraa ududduban jedhu. So waadaan ani galee uummata kiyya bira dhaabbachuu, dhaaba kiyya bira dhaabbachuu, waraana kiyya bira dhaabbachuu, waan sirrii ta'e irratti du'u. Kana waadaan ani galee sirrii gatii ta'eef anaaf akka nama tokkotti fudhadheen jira. Waan baay'ee itti dhabeen jira. Akka artistittis waan baay'ee itti miidhameen jira. Akka nama tokkottis ijoollummaa koos itti dhabeera. Maatii kiyyallee asitti wal barree erga biyya kana dhufnee wal barree waa'uma dhaaba kana irratti jechuudha. Kanaafi natti fakkaata anaaf abaa'oo jechuun oromummaa jechuudha. Afaan kiyya kan na barsiise, eenyummaa kiyya kan na barsiise, ani oromoodha jedhee itti boonee akka nama fuulduratti dhaabbadhu kan na godhe. Ani biyya Noorweettiin guddadhe garuu amma kanayyuu afaan danda'ee haasa'ee, amma kanayyuu aadaa kiyya danda'ee, amma kanayyuu eenyummaa kootti boonee addii ta'uun barbaadu an eenyummaa koo oromummaa koon fedha akkan godhu akkan jaalladhu kan na godhe abaa'ummaa kiyyaati. Kanaafi abaa'oo anaa fi oromummaa kiyya sun nama tokkoof dogoggora ta'uu danda'a. San an of ta'ee hin jiraadhaa ofitti hin bulaanii. So jaallatamuuf jedhee waan ani sirriidha jedhee yaadurraa maquu hin barbaadu. Kaayyoon ani qabadhee fi eenyummaan ani qabadhee anaaf sirrii ta'ee namni isaan na jibbataa naan immoo durumayyuu nan jaallattu. So I don't care. Wanti naan gallee tokko jira. Namni yeroo baay'ee dhaaba kanaa fi waraana keenya adda adda godhee ilaala.
anaaf haadha koo gargar baasanii ilaaluu jechuun gowwummaadha akka kiyyaatti. Dhugaasaa ta'uu soba amma naani beekutti waboo fi abaawoon gargar bahee hin beeku. Gargar baasee ilaaluus hin danda'u. Abbaaf ilmoo gargar baasanii ni ilaalanii. Kun ilaalcha mataa kiyyaati. Namni ammuma bilchina isaati. So anaaf akkasittiin ilaalaa. Kanaafuu dhaaba keessan bira dhaabbadhaa, waraana keessan bira dhaabbadhaa. Akka koo yoo dhugaadha jettanii yaaddanii jechuudha. Dirqiidhaan miti jaalalaanii waan hundumtuu kan ta'u, jaalalaanii waan hundumaa kan mo'achuu dandeenyu. Oromummaa keenyaan jaalala nuti walii qabnuuf kabajaa nuti walii qabnuudhaan wal bira haa dhaabbannu. Tokko yoo taanedha kan namni nu kabajuu danda'u, tokko yoo taanedha kan qilleensi nu duugaluu hin dandeenye. Wallaalaa keenya gorfannee badii yoo balleessine illee wal gorfannee jaalalaan tu wal hin jibbini tu wal bira dhaabbannee hawwii kiyya guddaadha jedha. Sirba maamii kiyya tokkooniin isiniif gabaabsaa jechuudha. Baga guyyaa bareedaa kana isiniin ga'ee nuun ga'ee rabbi immoo bilisummaadhaan isa hafee nuuf haa dabalu. Kanumaan jedha akkasi. Harki harka dhiiqee turii qulqulleessa malee waliin nyaatu akka ilmaan bineensa. Aadaaf bifaaf qomoon dhiigni wal fakkaatu. Barree ammaatti jedhee foonni foon hin nyaatu. Harki harka dhiiqee turii qulqulleessa malee waliin nyaatu akka ilmaan bineensa. Aadaaf bifaaf qomoon dhiigni wal fakkaatu. Barree ammaatti jedhee foonni foon hin nyaatu. Kana sirba miti kuni dhaamsadha. Dhaamsa kana keessa waan baay'eetu jira. Har'a waliin gallee jennee wal dhabuun nurra jiru. Obbolaan wal dhabuun waanuma jiru. Obbolaan adda adda yaaduun waanuma jiru. Fedhii adda addaa qabaachuun waanuma jiru. Garaa tokko keessaa illee ba'anii akkasii. Anaaf obboleettiin koo amma samaaf lafa baay'ee garaagaraa. Amalli keenyas yaadni keenyas wanti hundumti keenya adda adda. Garuu wal jibbinaa miti. Namni akkuma bifa isaa adda addaa, yaadni isaas adda addaa. Sana jechuun nuti diina waliif jechuun miti. Yaaduma adda addaa qabna. Fedhiidhuma adda addaa qabna jechuudha. Garuu dhumarratti by the end of the day hundumti keenya kan nuti feenu bilisummaadha, oromummaadha. Waliin dhaabbannee biyya keenya guddisuudha. Kanaafuu rabbii wal nu agalchuuma maal jedhama. So kana naa jiraadhaa, isinin jaalladhaa.